lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaatti waraan raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa 4 wobootti harka kennachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaalee Rangameessa. Miseensonni waraana Bilxiginnaa 4 lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa mooraa Qilxuu Xobbee keessa amajji 8/2026 waraanni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa baay'inaan 4 ta'an qawwee Akaamaa 4 boombii F12 fi rasaasa 600 fudhachuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksisee jira. Tiksitoonni aangoo barcuma siyaasaa Impaayera Itoophiyaa tursiisuuf yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo dirqamaan gara dirree waraanaatti erguun lola Oromoo hin ilaallannetti guuruun ficcisiisaa kan jiran ta'us ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban diinaaf ergamuu balfuun wal ijaaranii zooniilee waraanaa cufa keessatti harka kennachaa jiru. Miseensonni waraana Impaayeratti duraanii waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan kunneenis jaalalaa fi simannaa obbolaan isaanii godhaniif itti hedduu gammaduun hiriyoota isaanii mooraa diinaa keessatti hafaniinis Impaayera cubbamtuu dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun jiraattu keessaa yaatanii waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin bilisummaa saba keessaniif qabsooftan amma jechuun dhaamsa isaanii karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatanii jiru. Godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti bulchitoonni murna Bilxiginnaa maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun qonnaan bultoota ooyiruu isaanii raariyaa jiraachuun beekame. Utuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti bulchaan Bilxiginnaa ganda Golboo Arbaa obbo Iyyaasin Adee jedhamuu fi ergamaan PP obbo Huseen Ahimad Muusee jedhamu waliin ta'uun jiraattota gandaa Madiinee kan ta'an qonnaan bultoota hedduu maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun ooyiruu isaanii akka hin qotanne jimaa isaanii akka bishaan hin obaafanne deemanii hin gurrannee fi hin ilaallanne dhorkuun namoota ooyiruu isaanii kana keessatti mul'atan ammoo hidhaa fi reebaa jiraachuun ifoomeera. Namoonni ergamtoota maafiyaa PP'n maatii qabsaa'otaati jedhamuun ooyiruu isaanii akka hin qotannee fi jimaa isaanii hin kunuunfanne dhorkamuun gidirfamaa jiran kunis maatii tokko kan ta'an ganda Madiineerraa kan maqaan isaanii Nugee muraasni jaarsa biyyaa obbo Umar Muhammad ilma isaa kan ta'e Muhammad Umar Yesuuf Zeinuu Ahimad Awwaluu Muhammad Zein Awwaluu Muhammad Kabirii fi Aliyyi Yesuuf Zeinuu kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni Onichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bultoonni maqaa ilmaan keessantuu bosona jiran gara jabeeyyii murna faashistii PP'n ooyiruu isaanii akka hin qotanneef dirqiin dhorkamaa jiran kun bara 2025 manaaf qabeenyaan isaanii guutuun hidhattoota sirnichaan naatoo tokko malee mi'a mana keessaa waliin gubatee kan barbadaa'e yoggaa ta'u osoo maatiin kun mana irraa gubatellee ijaarratanii mukeen jalaa fi bakkee keessa jiraatanii maatii kanneen beelaan fixuuf jecha ooyiruu akka hin qotanne jimaa dhaabamee jiru hin gurgurannee fi hin kunuunfanne taasisuun maatii kanneen sodaachisaa jiraachuun addeeffameera. Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugootti namoota hidhuu fi dararuun cimee itti fufe. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Baadir keessatti weerartoonni PP kan uummata nagaa dararuun beekaman gaafa amajjii 2026 nama maqaan isaa Turkii Hasan Daawwee jedhamu hidhata waboo qabda jechuun reebicha ulfaataa qaama laaleessurraan ga'uun yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jiraachaa jira jedhu jiraattonni naannichaa. Akka jiraattonni jedhanitti ganduma kanatti namoota 31 Araddaa Gaaddisa Odaa irraa namoota 50 qabanii hidhaatti guuruun nyaata maatii fi firoonni geessaniif dhorkatanii beelaan dararaa akka jiranitti dabaluun eeraniiru. Godinuma kana aanaa Gumbii Bordooddee Araddaa Sabbaaqaa keessattis lukkeeleen sirnichaa namoota 18 nutuffattan walgahii irraa haftan jechuun gaafa amajjii 2026 qabanii hidhaatti naquun hanga ammaatti hidhaan raarsaa akka jiran jiraattonni raddichaa dubbisnee himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoota kanneen mara mana baay'ee dhiphaa ta'e keessatti hidhanii kan jiran yoo ta'u maqaa hidhamtoota kanneenii keessaa ammaaf nu qaqqabe Ahmad Abdallaa, Ahmad Taajuu, Ibrahim Abdurrahman, Adam Abdallaa Ahmad, Abdullahi Ahmad, Fahmi Muusaa, Shamsuu Fahmi, Hasan Tukkee, Adamee Tukkee, Hussein Saayidii fi Ibiroo Saayid kanneen jedhaman ta'uun ibsameera. Godina Baashaggar aanaa Boosaat magaalaa Olancikii keessatti murni Bilchiginnaa halkan uummata nagaa irratti meeshaa dhukaasaa jiraachuun himame.
Jaalirbuu Dhugaa dabalata qabdi. Godina Baha Shaggar aanaa Boosatti magaalaa Olancitii keessatti gaafa amajjii 8/2026 murni bilxiginnaa halkan uummata nagaa irratti meeshaa dhukaasaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen saamichaa fi nagaa argachuu uummata Oromoo hin barbaanne hidhattoonnii fi kaabinoonni akkasumas jaladeemtonni bilxiginnaa uummata nagaa hojiirra ooluun galgala gara mana isaaniitti galanii boqonnaa fudhatan magaalicha keessatti sa'aatii namni itti aara galfatutti bakka qabachuun halkan dheengaddarraa eegalee dhukaasa kallattii hundaan irratti banuun uummata nagaa jeeqaa akka jiran jiraattonni ni dubbatu. Akka ONM gidduu kana jiraataa magaalichaa irraa odeeffatetti murni bilxiginnaa guyyoota muraasaan asitti hidhattoota konkolaataa ooraalii fi piikaappii fayyadamuun hoomaa waraanaa magaalicha keessa qubachiisuun uummata doorsisaa akka jiran eeruun sababa tokko malee uummata hojiin dadhabaa oolee akka hin rabne ittiin jechuun yeroo isaan sochii magaalicha keessatti agarsiisan ammoo waan jiru osoo adda hin baafatiin akkasumaan dhukaasuun uummata jeeqanii irriba malee bulchaa jiru jechuun haala magaalicha keessa jiru himu. Murni bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti maqaa woboo dhaachuun uummata nagaa qabuun nagaa dhorkachuun ajjeesuu hidhuu fi reebuun yakka mirga namoomaa guyyaa guyyaan raawwachaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti murni bilxiginnaa halkan dukkanaan da'achuun manneen qonnaan bultootaa cabsanii seenanii uummata ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu ganda Sooqee Baqichaa iddoo addaa Togicha jedhamu keessatti murni abbaa irree Koloneel Abiy Ahimadiin hoogganamu bilxiginnaan bakkeewwan garaagaraa keessatti caasaa isaa akka saamichaaf duguggaa sanyii raawwachuuf tolutti ijaarrachuun hawaasa rakkisaa kan jiru yoo ta'u, gaafa amajjii 4/2026 manneen qonnaan bultootaa cabsanii seenuun namoota 6 ukkaamsanii hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti achi buutee isaanii akka dhabamsiisan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Namoonni haala kanaan ukkaamfamanii dhabaman maqaan isaanii Amaanaa Kamaaloo, Hakimoo Jamaal, Iliyaas Ahimad, Muhammad Bashirii fi ilmaan isaanii kan ta'an Jamaalii fi Maashoo Muhammad kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen yakka dalaganii osoo hin taane sababa ilmi obbo Muhammad Bashir tokko barnoota xumuree eebbifamuuf jedhuuf jecha hawaasni naannichaa iddoo tokkotti walitti dhufanii eebba mucaa kanaa gochuuf qophiilee garaagaraa irra kan turan yoo ta'u, loltoonni kunneen immoo halkan dukkanaan mana cabsanii seenuun hawaasa guutuutti dheekkamaa turuun boodara namoota kana isaan keessaa qabanii akka deeman jiraattonni bal'inaan arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Namoonni kunneen warra hawaasa keessatti akkaan jaallatamoo ta'anii fi kabaja olaanaa qaban ta'uu jiraattonni himuun osoo nuti akka qaroo keenyatti ilaallannu nu bira dhabamsiisuun isaanii gadda nuti ta'e iddoo barbaadannu nama gaafannus dhabnee rakkataa jira jechuun jiraattonni gandichaa irraa dubbisne tokko yaada isaanii ibsataniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Urrummuu keessatti waraana bilxiginnaatiin saamichi maallaqaa jiraattota irratti raawwatamu jabaachuun ibsame. Jaalwa Biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Urrumuu ganda Soontaa keessatti gaafa amajjii 2026 irraa eegale waraanni goleessaan sirnichaa maqaa sakattiinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummatatti bobba'an maqaa da'oo yeroo mara isaanii kan ta'e gibira kaffalaa jechuun nagee tokko malee jiraattota gandichaa cufa irraa dirqamaan guuraa jiru. Kaffaltii qonnaan bultoota irraa 10,000 hanga 20,000tti kan guuramaa jiruu fi kanneen loon gabaa keessaa bitan irraa qarxa qarshii 500 hanga 800 kanneen mana jireenyaa magaalaa keessaa qaban immoo 20,000 hanga 25,000 isaamaa kan jiran yoo ta'u, kanneen mana qaliifoonii qaban irraa ammoo foon kiiloogiraama tokkotti qarshii 100 dirqamaan irraa saamaa jiru jechuun jiraattonni gandichaa dararaa hamaa argaa jiran keessaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraataan gandichaa kun ibsutti sarbamiinsi mirgoota namoomaa aanicha keessatti waraanni murna bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwatu kan daangaa darbee fi guyyaa guyyaan tooftaaleettiin maallaqa jiraattota irraa saaman qofa bocatanii saamaa akka oolan himuun jiraattonni hedduun qaaleensa jireenyaatiin cinatti kan waraana Koloneel Abiy Ahimadiin gaafatamaa jirantu ammaachaa jira jechuun miira gaddaan addeessaniiru. Hanqina dinagdee kallattiilee maraan sirnicha mudatee jiru hordofee loltoonni abbaa irree kan mindaa isaaniif kaffalamuuf irra kan uummata irraa saamaniin qaawwa fedhii isaanii waan guutuuf jecha nagee fi gaafatama seeraa tokko malee hanga fedhii isaanii saamaa jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waamaa Galoo keessatti waraanni weerartuu PP hawaasa nagaa reebanii mana hidhaatti darbuun hiraarsaa jiraachuun ifoome.
Guutuu gabaasichaaf Jaalsa Baamboon Aliyyi. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagaaloo ganda Gootan Dilloo keessatti amajjii 2026 waraanni maafiyaan PP dargaggoo maqaan isaa Taganyee Fayyisaa jedhamu rifeensa keettu dheeraadha obbo wajjin hidhata qabda jechuun reebicha ulfaataa irraan gahanii miidhama qaamaaf saaxiluun boodarra immoo gara mana hidhaatti geessanii achitti raarsaa jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti dargaggoon kun nama tuttuqqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'ee fi sababa rifeensi isaa dheeraa ta'e qofaaf reebichi hamaan irratti raawwatamuun namoota baay'ee biratti dubbii ijoo waan ta'eef ati dhugumoo boodha jechuun waajjira poolisii Aanaa Waamaa Hagaalootti geessuun dararaa akka jiran irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni biltsiginnaa tarsiimoo jibbiinsa sanyii uummata Oromoof qabaachuu isaa wanti mul'isu ilmaan Oromoo ajjeesuu, saamuu, gudeeduu fi mana hidhaatti darbachuuf dursee maqaa gargariitti moggaasuu namaluma isaati jechuun jiraattonni ONM itti himaniiru. Godina Walloo Aanaa Baateetti sababa hidhattoonni sirnichaa manneen barnootaa cufa buufata waraanaa taasifataniif baadiyyaa Onichaatti barnoonni addaan cituun himame. Yaalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Walloo Aanaa Baatee baadiyyaa Onichaa mara keessatti hidhattoonni bilisiginnaa raayyaa ittisa impaayerattii fi milishoota jechuun of waaman maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo fi eegumsa naannoo jedhuun waggaa tokko oliif achi keessa buufatanii hawaasa aanichaa barjaa dharaa itti maxxansuun ajjeesuu, hidhuu, saamuu, manneen irratti gubuu, qorichoota irraa kutuu, geejjiba konkolaataa irraa ugguruu fi neetwoorkii irraa balleessuun itti hanqannaan manneen barnootaa buufata isaanii godhachuu bira darbanii barsiisotaaf barattoota akka mana barumsaa hin seenneef ugguranii barnoota addaan kuchisiisaniiru. Manneen barnootaa baadiyyaa Aanaa Baatee warra Waayyuutti sababa hidhattoonni murna bilisiginnaa baatii fulbaanaa darbe bara 2025 irraa eegaluun ofii keessa buufatanii barsiisotaa fi barattoota achi ari'uun barnoonni akka addaan citu taasisanii jiran kunis mana barumsaa Gaariroo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa, Nagoo, Gurree, Kolfee, Sallaaxxee, Madheerroo, Dambii, Awwaaree, Roqaa fi mana barumsaa Dillisaa ta'uu jiraattonni Aanaa Baatee dubbisne ONM itti himaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluun akka jedhanitti nuti maafiyoota bilisiginnaan uummata nagaa akka dararaniif nutti bobbaaseen ba'aa fi gala dhabnee rakkoof gidiraan nurratti wal furus haaluma rakkisaa kana keessa teenyee ilmaan keenya barsiifachuuf wanti nuti hin taane hin jiru. Mana barumsaa keessa buufatanii nagaan hin teenye akka barsiisotaa fi barattoonni mana barumsichaa hin deemnellee akeekkachiisanii ugguraniiru. Osoo barsiisonni dhaloota qaruuf of hin qusatin ilmaan keenya barachuuf hawwii guddaa qabanii loltoota sirnichaan mana barumsaa irraa ugguraman kun waan qalbii namaa cabsu dubbachuuf illee qaanessaadhas jedhu. Itti dabaluunis qaamni biyya bulchu tokko rakkoo bu'uuraalee hawaasummaa adda addaa kanneen akka mana yaalaa, daandii, ibsaa, geejjiba konkolaataa, neetwoorkii, manneen barnootaa fi kanneen kana fakkaatan otoo yeroo ittiin kennin hatattamaan uummataaf furuu osoo qabu faallaa isaa immoo hawaasicha lafarraa duguuguu fi jiruu fi jireenya isaa itti dukkaneessuun qaroo isaa jaamsuuf ifaan ifatti haala kanaan hojjechuun diinummaa daangaa darbeedha jechuun dubbataniiru. Ittisa Siiriyaa naannoo Aleppoo keessatti dhukaasaa dhaabuu beeksise. Dabalata isaaf Jaalsabaaf Waggaarii. Ministeerri ittisaa Siiriyaa naannolee kaaba Aleppoo hedduutti dhukaasa dhaabuu kan beeksise yoo ta'u, tarkaanfiin kun haala waraanaa naannoo sanaa xumuruuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsee jira. Akka ibsa tajaajilli oduu Arabaa Siiriyaa maxxansetti dhukaasa dhaabuun kun jimaata akka sa'a biyyattiitti ganama sa'aatii 3 irraa eegalee naannoo Ashiraa fi Sheek Maksuudii fi Banii Zayd keessatti hojiirra ooleera. Erga aangawoonni aanaalee keessatti to'annoon akka uumame himanii booda ministeerichi akka jedhetti haala waraanaa guutummaatti xumuruuf jecha gareewwan hidhatan hanga jimaata ganama sa'a 9tti naannolee keessaa akka ba'an kennameera. Beeksisni kun kan ba'e erga ministeerri biyya keessaa humnoonni nageenyaa keessoo Siiriyaa gara naannoo Ashiraa fi bobbaasuu eegalanii booda gareen shororkeessummaa PKK yookaan YPG ofirraa ba'uu isaanii hordofeeti. Aangawoonni akka jedhanitti bobbaan kun miseensonni YPG hedduun Sheek Maksuudii fi Ashiraa fi irraa baqachuu isaanii hordofee yoo ta'u, kaan ammoo naannoo sanaa baqachuu isaanii ibsaniiru. Waraanni Siiriyaa bakkeewwan YPG Aleppoo keessatti argaman irrattis dhukaasa cimaa fi xiyyeeffannoo qabu kan raawwate yoo ta'u, kunis aleellaa garee kanaan yoo xiqqaate namoota nagaa 9 ajjeesee fi kurnootaan madeesseef haaloo ba'uuf akka ta'e aangawoonni himaniiru. Bitootessa 10 bara 2025 pirezidaantiin Siiriyaa waliigaltee SDF dhaabbilee mootummaa keessatti walitti makuu tokkummaa naannoo Siiriyaa irra deebi'ee mirkaneessuu fi yaalii qoqqoodinsa kamiyyuu kuffisuu kaayyeeffate mallatteessuu isaa beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaa garaa keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba baha
baha Oromiyaa dheengaddaa Amajjii 2026 aanaa jajuu ganda gurree xabinoo iddoo addaa ciiraa jedhamutti loltoota bilisiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate aleeluun du'aa fi madoon adabee injifannoo gonfatee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo fudhate kanaan loltoota maafiyaa bilisiginnaarraa 5 battalumatti ajjeese 4 madeessuun kanneen irraa hafte baqachiisee of booda deebiseera. Gootichi abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii loltoota PP irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godinichuma aanaa roobee ganda jeenaa iddoo addaa magaalaa jeenaa jedhamu keessattis gaafa Amajjii 7 2026 halkan waraana bilisiginnaa maqaa baazaarii jedhuun duukkanaan dhaabbattee hawaasarraa humnaan maallaqa osoo guuraa jirtu aleeluun hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee isheen walitti guurte mara gubee barbadeessuun sagantaa ishee fashaleessee jira. Akka maddeen odeessichaa jedhanitti ganama bariisaa loltoonni sirnichaa bakkicha dhaquun sababa uummata kanaaf jecha dhiigni keenya dhangala'e waan ta'eef nutis isaanumarraa kaffalanna jechuun hawaasatti dhaadachaa turuus ibsaniiru. Tiksitoonni Irbuushinniiggaa jajjabeen ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godinichatti tarkaanfii ergamtoota diinaa kokkee qabuu jabeessanii ittuma fufuun abdii fi waanteen sabaa gaafuma Amajjii 7 galgala godinichuma aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda burqaa lammaffoo jedhamu keessattis ergamtoota murna bilisiginnaa hawaasa gandoota garaa garaarraa walitti guuruun gandicha keessatti iraarsaa jirtu mooraa ishee keessatti itti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 5 irraa ajjeesee 3 madeessuun kan hafte baqachiisee mooricha keessaa baasuun qawwee AKM 1 fi boodattafaa 3 irraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tiksitoonni kaayyoo haqaa mooricha keessaa erga diina baqachiisee baasee booda hidhamtoota maqaalee garaa garaatiin mana hidhaa bakkichaa keessatti iraarfamaa jiran mara mooricha keessaa gadhiisuun moorichas ibiddaan barbadeesseera. Akka maddi dirree lolaa odeessicha ibsutti namoonni achi keessatti hidhamanii dararamaa turan daa'ima xixiqqoo irraa qabee hanga maanguddoo umuriin isaanii buleeyyii ta'an kanneen gargaarsi isaaniif barbaachisu achi keessa kan jiran yoo ta'u nyaatas akka hin geessineef maatii irraa ugguranii beelaan miidhamuu fi yakka tokko malees namootni hedduun hidhamanii miidhamaa turuus ifoomseera. Ittuma fufuun korommiiwwan lixa biiftuu abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Sarbaa jedhamutti har'a Amajjii 9 2026 loltoota murna gabroonfataa PP irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen kashalabboota koloneel Abiyyi Ahimad du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkachuu beeksiseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii bilisiginnaa irraa 5 ajjeesuun hedduu madoon adabee injifannoo cululuqaa galmeesseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 15 fi SKS 1 irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Tarkaanfii gootichi waboon tiksitoota barcuma nam tokkee irratti fudhatu cimee itti fufa injifannoon uummata Oromoof.